لا بجرة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هردفتوتا دعوتوتا كينيا بكيام ترجمنو مزيد توفيق كيسا إدون ترجمنو أبان كينيا قدان أبان دكتور تاي سلغا مي إدورا رفني في حالة رفني سان مرة هذا جينيو لما رسول ربي عليه الصلاة والسلام عرف من والقبته إماموتان غرغدو مزيد توفيق في أكسمتي قادي حيوتا من غدوتا شيخ سفير الرا أكسمتي شيخ بشير أكسمتي قادي شالي يروبا شيخ عمر فاولين طه فاولين أكسمتي إما قد إساني تلقي فمي واي إرجما ربي رتي عليه الصلاة والسلام نني توكو يك بدي دلقي دبة سنيف واني ساني تلقي فمي أصل فني مزيد توفيق جراني مي غرساني سنة برسو فياتا ربي سنا يبزو دينغاتما نما أتون هوسبيتالا جيسي أتي بيرفو وان كان دقاي مكينا رتاي أتوني بدي غرباني مكان سايني جرانا آرينا كبير أما أقوما نيوانني أمانتي إسلاما إسلامة أورومو دبرتي ليتو نمبسين وانني سلب سيفي وانا كان غافن نغو هدو آريتنن كان من والسينو داف جده أچرا بيتنني مسجد كان دفيسني جن هاسو داف ركون كوني غربان كون اينيون اللي بكبو ايمتي نابا بلسما أوروموس nama tokkollee bakka bu'ee miti ofuma isaatii akka maraataa waan ta'eef tunnummaa kaasee gurbaan kun nama akkasii waan ta'eef deemee waan hin tattaane kana haasa'ee tokkummaa nu gidduu jirtu balleessuudhaaf waan ta'eef yaadisaa kun hedduu natti dhaga'ame isiniinis amantoota kana warra hordofanis saba koo waan aarse waan wanni ta'eef dhukkubbiin kun natti dhaga'ame jennaanan dhufee akka ilma Oromoo tokkotti isin bira dhaabbachuudhaaf kun immoo namni kun nama waa beekee waa godhu miti akkasuma maraataa wayita akka maraatuutu waan kana dubbate malee namni waa hubatu waa beeku saba isaatii fi kabajaa quuqama qabu saba isaa irratti waan akkasii hin odeessu jedhee tanan kanuma na aarsinaanan dhufee isinii jiniini wal argee wanni ta'uu barbaade waan kana woo xinnoo ishee hubannaan tokkorra akka ga'amuufan kana wanni ta'e amantiin eenyuyyuu kabaja qaba abbaan waan barbaadetti haqa isaatii amanuu danda'a wanni amantii tokko gadi qabanii tokko ol qabanii wanni ta'an hin jiru wanni irra caalaanii gurbaan kun eenyuun illee nama bakka bu'ee waan kana hammam beekutti waan godhe miti soba kanaatii fi walumaan tokkummaa keenya yaada diigu kana yoomiyyuu taanaan waliin dhaabbanne dhugaansaa maali jennee ilaaluun nurra jira akkasittiyyuu sabi keenya haala adda addaatiin halagaadhaanis diina keenyaanis gowwoomfame diigamaa jirra tokkummaan keenya akka badu waan hin barbaanneefan waan kana dhufee jilbatti isin jigee isin kadhachuudhaaf isin hubachiisuudhaaf adana jira biliis akka kanatti nu hubadhaati waan kana akka nagaatti tokkummaan keenya akka itti fufu waan amma odeeffamu namni hubannoo hin qabne sammuun isaa sirrii hin dalagne waan inni godhu kana akkaataa kanaan akka hubannee waliijiniin tokkummaa keenyaan akka waliin jiraannu qabsoo keenya illee itti fufnu isuma kanan isin kadhachuufan adana dhufe. Hedduu ulfaadha galatooma daawwattoota keenya akkuma agartanitti abbaan keenya guddaan kuni yeroo ammaan tana osoo manatti hin galin akkuma hospitaalarraa guyyaa 3 hospitaala ciistanii hospitaalarraa akka bahaniin sagalee teenya waywaata nuti gartee ergamaa rabbii ittisuudhaaf tumsuudhaaf goone dirmachuu ergamaa rabbiitiif anis nin tumsaa dhimmi keessan dhimma kiyyaa jechuudhaan dhimmi kun dhimma sanyii kootiiti Oromoon saba kooti sanyii kooti wanti isin irra ga'uun irra ga'e jechuudhaaf as dhufan sirriidha akkanumaaf adana jira malee waan biraa mitan nama
So kanaafi kana gochuudhaaf hedduun gammada. Isinillee na simachuu keessan rabbi sinaa eebbisu hedduun gammadee wanni ta'a. Keessattuu nama guddaa nama jaalladhu nama waliin turre hunduma keessan amma dana jirtan kuni kabajaa guddaan isinii qaba. Isinan jaalladha. Kanaaf immoo yoo rabbi immoo galgala kana na milkeesse rabbi waa garaa kootii waan beekuuf waan dhugaaf hin dhufe malee wanna kan biraan hin jiru. Kanuman jechuu barbaada. Galatooma mee Sheikh Safiir waan abbaa keenya gaa akkataatti simattanii fi ittiin galatoonfattan Sheikh Safiir ni beektanii imaama keenya imaamota hangafa Masjid Tawfiq qofa miti guutuu Minnesota North America jechuu dandeenya abbaa keenya inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد والله حاسبني أكنا كوني سلا منقوداتي في كوتا وجي ومرأتني وحاسبني ودما كي تجرو بو دكتور تاين دفتانو ترفاني دوبا نما ترفي نما كواجوف يادا نما كبانيسوف hirifatana jechuuf namatti dhufe irratti illee akkanatti haasofni yookaan walitti waan amma argame ammuma walitti deebisuun kunillee nama dhiba. Duraan dursinee obbo Taayyen Daktor Taayyen galatoomaa jennaani. Oromummaan isinitti dhagahamte kun numarattuu hin dhagahamti. Nu kulliin oromummaa tana hin himanne itti dhalannee dhiiga keenna akkuma isin yaaddaniif نقولين كاستاو كوني شيء كون اللي كيسون اللي علماء اللي كان في هذاني واني سنجام ماتشيم نكون سنجدسيسين واني أكنا كوني نمني دوبا وما كان فوها كان متايوكا يعني كيسن سنبدون يادا بالليسون إن بدباتشون ما علي نمني لفرات وما يكون كلين تو كوميتي مراتو لفرجرا waan nama garagaraatu jira aqliin namallee tokkoo miti wallaala irraa dadhabinnaadha rabbiin namaa miti rabbii isa uume nuu makluuqni kun waan fedhe jedha wanni beekuu qabnu rabbii khaaliq alkhalqi kanu uume kanu murazzaq kan waan maru nuu godhu kanaanu waan afaan namaatii silaa hin baane wanni garaa namaatii ba'u kuni karaa lamaan baati tokko gargadaanuun baya كان كل سلا ربي إذا أومي كان كإذا رزقه كانوا ما في رجاله دوبا من تين إسلام في نبيين إسلام كالرئاسة كوني ووان كنا واجدت ندي سمكار أونو إيبي دوبا وان نمن كنا نمر باي إرتها سونو إن برواجس وان كنا أولي ربي كنا ما خلق وان خلق كنا أولي نبيين itti amannu nabiyin islaamummaa kuni waan kana oli wanni kuni waan kanarraa haasa'u waan kana jechuun amantirrallee homaan tuqu islaamarrallee homaan tuqu nabii islaamarrallee homaan tuqu oromummaa ta'inarrallee homaan tuqu oromummaan waan himataan namni walitti dhufee politikaaf wajjin jiru attami dhiiga kennama akkuma biyyoota yaadu anillee yaadaa kuni kulli yaada nuubannu kanaaf waan yookaan namni garagaraa waan fedhe waan isarraa ba'eef oromummaan kenna wanni tuqamu jiru amantiin kenna wanni tuqamu ni jibbina dheessa waan san irra deebinee dubbachuu hin barbaachisu inni jibbina waan badduudha maal jedhan masala tokko jira amuru alalla'iima yasubbunii famadeetu summata qultu la yaaniinii jedha amuru alalla'iimi nama la'iima tokko nama waan isarraa ba'u arrabni isaatii fi aqliin isaa wal duukan deemne namni waan arraba namaarraa ba'u kan aqlii fiduu qaba yoo aqliin namaa hayyamte dubbata malee arrabumatti dhufeef dubbachuun likkii miti du'a masalli kun fakkeenni kun maal jedha nama la'iima jechuun nama faayidaa wayii hin qabne nama arrabni isaatii fi mataan isaa gara jiru wama arrabatti dhufe arrabarraa yaa'u kana bira ni taraa مدير ثم تقول لا يعنيني وانا نجد كان نافين جنة جديني تمان هم تلك هو بيد تراجع ولا كان أكون مكاسيتي كيما اللي تقولون برباشيس دسولين برباشيس
wanni kana jedhee hawaasni wanni diigamuu wayiitillee hin jiru wanni kana jedhee hawaasni wal dhabullee hin jiru namni yoo biizinasaa fi ekonomii wayiitii fi kambanii wayii wajjin dhaabatan wanti koo irratti wal lola waan qiimaa hin qabne wanni isarraa baate malee wanni waan lafa hin jirre tokko buhtaana jedhan tokko kijiba jedhama tokko namni waan hin jirre haasawi waan rabbiin khalaqin kana wanni amma irraa haasawa waan rabbiin uumin kana nama haasawe qiimaa itti godhuun barbaachisu akkuma sanitti wanni obbootaa illee hin jennu yookaan wanni ufillee sabri ufitti kenninu wanni kun waan qiimaa hin qabne waan amantii kennallee hin laalle waan amantillee irrallee kijiba namni uma fedhe haasa'uu danda'a haaliqa kalqiin uma fedhe jedha ambiyoota fi uummata gaggaarii kanaan namni kulli nama ofii fedhe haasawa duuba haasawni akkanaa kun osoo badaa ta'uu osoo wasaka ta'uu wanni qiimaa itti godha wayiitu hin jiru wanni isaa jedhanii mootuu gurzaa bula wayiitu hin jiru kaba illee wanni baate irraa baate ormummaan teennallee waan kanaa oli amantiin keennallee dubbii kanaayyuu oli waan kana qiimaa itti goone isimaa naannessuun isimaa lammata dubbii goone waan kana haasawunu rakkina biraati amantii rabbii kana keessatti wanni guddoon tokko wanni jiru qur'aanuma rabbii kana keessatti hin arrabsinaa amantii namaan arrabsinaa naman arrabsinaa jedha yoo ati nama arrabsite namni sun yoo amantii tee arrabse akkuma waan ofii arrabsitetti badii isan qabda fagaadhaa jedha nu warra waan kanarraa tiifama waan babbadduu kanaa oli waan wasaka afaan namaati fi gara yaa'inuu irraa yaa'u irraa ba'u kanaa oli kanaa jettee amantiin teena waan rifannu hin qabnu ormummaan teena kanaa jenneen warra politikaa walitti dhufee miti dhiiga keenna akkuma jenne sanii mataa keenya keessa jiru waan rifannu hin qabnu obbootaayyen galatoomii ulfaadhuu galatoomii akkanatti nu turteessitti dhagamtee jechuun kun galatoomii kanaa jettee homaa hin gaddini waan isi gammachiifnu kana jettee homaa hin gaddini oromoon teena haaraa miti amantiin teena haaraa miti kanaa oli jennaan assalaamu alaikum gara Sheikh Bashir achi sin dabarsina daawwattoota keenya obbo Taayyee egaa as dhufanii gadda isaaniitti dhaggeeffame dubbatanii mee egaa Sheikh Bashir imaama Masjid Tawfiq isaanis obbo Taayyeedhaaf dhaamsa isaan galatoomii jechuudha isaanirraa dhageenyee achumaan inshallah gaa hawaasa muslimaatii fi kiristaanaatii fi waaqeffataaf illee akka namni daangaa walitti hin dabarre badii nama tokkootiif hawaasni akka hin jeeqamne gorsa isaaniitis jidduutti irraa dhaggeeffanna inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين obbo Taayyeen galatoomanii dhugatti nama hangaftoota Oromoo Minisootaa dhufteerraa nama tokko jedhanii nuuf ibsanii zamana dheeraa sanii haga dhufee ummata Oromoo maraa'anii amantiin gargar nama laaluu miti jedhan muslimallee kiristaanallee waaqeffatallee lammiitiyyaa dhimni keenna rakkoon teena rakkoo takka oli qabnaa takkaa nama gargar hin baafne ardha isinii obboloowwani warra muslimtoota kana waan guddoot isinitti gale namni tokko yoo jiraatu amantiif jiraata amantii irratti jiraata amantii isin addunyaarra jiraataniif tanaatu isinirraa tuqame tuqamiinsi sunii tuqamiinsuma kiyyaa akka waan an tuqameeti akka waan an miidhameeti saniifi hedduun dhagayame jedhanii dhugatti dhiira wanni laaftuun hin boochitu dhiira jabduu albillee yoo itti naqan hin boottu dhiirti qawwallee yoo dhawattiirti hin boottu dhufanii har'a masjida rabbii kana keessatti masjida Tawfiq kana keessatti imimmaani nutti roobsan nu dura taa'anii haqiiqan imimmaan nutti roobsanii nu duratti hooyan waan hedduutu isinirraa dhugattu qame waan amantiin muslimni irratti jiraatu jireenyi addunyaarra isin dhuftaniif kanaaf jiraattanii kanarra jiraattanii
rakkoon asii olii ummata muslimattiin dhufti jedhee ta'an eegu gara rabbiiti yoo taate malee hin beeku. Wanni kun akka malee na dhagayamtee gurbaa sani dhugaatti hin beekallee obboleessa beekaa. Obboleessi gurbaa waan badduu kana dubbatee nama hawaasa kanaaf dalagaa ture tattaaffii godhaa ture. Kanaafuu kunoo nu namni badaanii horii heddummaate keessaa kabeellaan dhaban jette Oromoon jedhan. Nama hedduu keessaa saba hedduu keessaa amantii adda addaa qabu dhiisa. Amantii takka qabu keessafuu badaan nima jira. Badaa akkasiisantu waa dubbate. Kunooti ani si wajjiin gaddu jira, ani si wajjiin boo'u jira. Hawaasa kiyya naa beekaa, nullee beekaa. Kanaa jennee namni akka miidhaa waraabessi tokkotu waa nyaata mara maqaan bada jedhanii. Yoo ilma Oromoo tokko ilma naannawa Wallaggaa dhalate tokko jedhan nama maraayyuu sababaa kanaan maqaan tuqama. Wallaggi marri akka isaan jirtu amasida dhufee salaatu jira Wallaggaa ka cherchii dhaqee cherchii jira waan maraa godhu jira amasida bira dhaabatu jira tokko waa balleessa fi mara maqaan bada jedhani akkas nu laalina nu wajjin jirru yaada sanillee hin qabnu durullee qabaataan turre nama masida waa kenna jedhallaa rabbootaa jenas kunoo ragaa afaan isaaniiti asliisi biyyattillee masjida waa ergaa ture jedha waan masaajidallee gizee hawaasni keenya rakkatu bira dhaabadha jedhani nurra tanaaf waliin hin qabnu natti dhagayamee keessa kiyyan nama daa'ee gubbaatiyyatu kunoo imimmaan narraa roobse jedhanii haa ulfaatanii beekan akkanaa kun yoo jiraate ummanni keenya walitti qabamaa deema. Kanaaf hatticha lammichaaf dhaban jedhanii saree abbaaf dhaban jette Oromooni. Ka akkanaa kanaaf namni duraanuu wal qusata, namni duraanuu wal laallata. Haa galatooman isaanilleeni wanni walii dhaabnu obboloowwaniin ummata tokko manni biyya teenna san qubatu ummanni Oromoo dhugaatti amantiillee osoo qabaannu amantii walii kabanyee waliin jiraachaa turre. Addunyaa keessatti namni amantii walii kabajee jiraatu yoo darajaa tokkoffaan lakkaa'ame malee ummanni keenna darajaa lammatatti lakkaa'amu. Wal kabajee amantii walii tiksee amantii wajjii eebbisuu dhabee amantii walii walirratti uffatuu dhabee akkana wajji jiraachaa ture ummanni kun. Kanaafuu amantii teena keessa rabbi qur'aana keessatti nutti haase walaa tasubbu alladhiina yad'uuna min duunillah in arrabsina warra rabbi dhiisee waan biraati rabbi jedhu warra rabbi dhiisee waan biraa kadhatu warra rabbi dhiisee waan biraa gabbaru wama fedhanta isaan gabbaran san in arrabsinaa nuun jedha rabbi amantii teena keessatti. Maaliif jennaani rabbii keessan kana arrabsanii beekumsa rabbi irraa waan hin qabneef rabbii keessan kan isinirra arrabsanii miidhamtanii qalbii teessantu miidhama amantii teessantu miidhama rabbi arrabsan silaa rabbi homaa irraan buusani akka rabbiin arrabsineef amantii nama tokko maraa eeggadhaa nuun jedhe rabbi obboloowwan. Kanaafuu walaa eeggannu marrinuuyyuu marruu obboloowwan wal tiksinee wal kabajnee wal ulfeessinee akkanatti akkuma dur waliin jirru kanatti dhugatti waliin haa jiraannu. Wanni wal barsiifnu yoo jiraat wanni wal dura qabannu yoo jiraat wanni gamaa gamana kun karaan irra kana qajeela kana jennee wanni ragaa wal dura finnu yoo jiraat akka kamajaa wal dura dhufne ragaa waliif finne karaan kana fakkaata waan jedhu akkanumatti walitti haasofne karaa nagayaatiin walii haa insha Allah baromsaa fi leenjii walii kenninu. Kanaaf walii haawanni kun dhugaatti yoo deddeebi'e hawaasa keenya san bakka hedduu cabsaa beeka. Manni keenya ni caba waa hedduun cabnana hedduu hagana jenne nuti dhufa. Kanaafuu haa walii haga as duraa waan dabre asii achi eegamaan guddoon tun nu dhufan abboonni akkanaatun eeganutti dhufanii nu wajji gaddan wallaala waa balleessa duraanuu isaanilleen haa ulfaatanii maanguddoon biralleen ka bilbilanii jedhanii obbo Girmaan bilbilanii turanii waldaan hawaasa qeesii shanii oltu na ammallee telefoonarra jiranii wal arginee afaan tokkoon ammallee manirra jirra
ummata keenya ka muslima oromoo kana akkamitti itti gabbaanee gamtaan dubbifne jechuun mariirra jirra guyyaa lama keessa guyyaa tokko keessa isinitti gabbaana wanni kun nu maratti galee gadda nu mara galee isin qofan tuyne jedhanii dhaamsa san illee nu dhufanii nama lama isaanii tokko telefoonarra jira kanaafuu akkanatti haa quba qabaannu isaanilleen haa galatoomanii akkana wal kamajaa ol ulfeessaa deebuu waan nurraa fedhamuu dhaloota boriilleef waan dabarfamu ama jam'aa walaa eeggannu haganuu walii dhaabna inshaallah. galatuma obbo Ta'ee waan dabaltawii qabdan waan dabalu baay'een hin jiru hundumtuu jedhameera itti dabalee nama baay'ee emotionally charged waan hin ta'eef yaadillee naan dhufu garuu wanni na gammachiisu akkasitti waliin teenye dubbii wal hubachiisuun hedduu natti tola kanuma duwwaadha waan gochuu dandeenyu malee maal goona walitti deebinaa wanni qeessotaas wawaamamaa jirama isaan kana ajjinillee dhufne akkuma kana isin ijiniin teenye ibsa ejjonnallee qopheessaa jira qopheessine naan jaani edanutti ni baasna naan jaani okay akka waldaa charchii kiristaanaa North Americaatti kuma guutuu gamtaa akkasi inshallah yaa soo kanatu jira kanaaf hedduun gammadaanii akka kanatti teenye wal dhaggeeffannee wanni gochuudhaaf kanuma duwwaadha waan jechuudha. Haji Umar dhaamsa qabdani? Dhaamsi nan qabu wanni taslaa wanni irraa dubbattani kanan wanni jiru namticha isa dhiyeesse san namtichi isa dhiyeesse fayyaan qabu dhibamaadha nama Joohar irraa dhibame jibbansuma Joohar yoo Joohar maqaa dhawame inni ni maraata gurbaan sun fayyaan qabu ar'aa miti gaafa makka jirru dhageenye Joohar arrabame Aasha arrabamte Aasha gaazexanyaadha dabarsiti malee waan takka nama waan tuuti hin qabdu sanillee hin hafne maqama gartee islaamallee hin fedhu ammoo Joohar marraa gartee wanni inni dalagu laaluu jibbinee wanni jedhe saniifuu gartee ani khaamma gartee ulamaan keenya irraa dubbatanii waan gartee namticha qaanii namticha tortoraa gartee sanii irraa dubbatan kammoo tortoraan san caalu kana dhiyeessu kana rabbiilleen gartee nurraa qaba ummanni keenya immoo ummanni saba kana gartee wajjin qabnu gartee tokkummaa qabnu waan gartee oromummaa walitti qabnu amantii adda addaan qabnu kana gaddi keessan gadda keenya jedhanii nutti dhufuuf Dr. Taayye ingalatoonfanna namni keenya wanni beekuu qabu dubbiin gartee Ustaad Naasir jibbansa Joohar irraa qabuuf waan kana odeessan ammoo namni isa beeku namni jarasan beeku dubbii tana maaliif ol fuutanii jedhan dubbii cal'isanii miti gartee dubbanne malee ummanni ummata gartee hafaa dhugee kararra ciisuudhu jedha warri gartee beekulleen inni immoo ka gartee mataa goofareedhaa sun jaartin isaa nafxanyaadhaa jedhan saniifuu ergaa wahii qabanii ummanni keenya kanaafuu hin burjaajayini kanaafuu gartee ulamaani keenya hayyoonni keenya akka Sheekh Amiin Ibroodhaa akka Sheekh Jaabir Abdallaafaa dhaggeeffadhaadha waan nama fayyisu waan gartee bareedduu gartee hawaasa keenya dabarsaa jiranii haa ta'u immoo oggaa inni gartee akkanatti waan akkasii achirratti dhiyeessu karaa dandeenyan waan isarratti gartee nulleen rabbis itti kadhataatum waan isaan gartee xiqqeessu rabbitti haafidu ammoo isaan amma gartee ka dhufan isarraa gartee difaa ta'uu odoon ta'in nu wajjin gadda muslimatti dhufte tun natti dhufte jechaadha gartee ummata isaanirraallee bakka bu'anii nutti dhufan malee ummata saniif magantaa hin dhufne akkasitti beeka gartee ummanni sun nama fayyaa qabuu miti yoo akkana jenne gartee waan areeratti naquudha deemnu gartee isinitti hin fakkaatini gurbaan namni gartee gizuma hundaa'u markaza gartee xiqqeessaa namaatiif arrabaaf dhaabbame jechuun ni malti gartee namuu silaani gartanii saniifuu gartee ummanni keenya kan muslimaatis isaanillee nullee galatoonfannaa ummanni keenya kan muslimallee oggaa waa dubbattan hayyoota keenya
هذا جيفنو أكم أما شيء خينا شيء بشير جزا رب ثانيها خفلو وام بريدو قرتي دبتها نمني قرتي نما تاننجو نمني خني بوجي تشالا بويلين اللي بوجتي قرتي مالف قد خناتو قرتي وان إيساني متي مالي جرخون سلاوان رادبتني متي أمو نمني قرتي ودبتن أمة علماء خينا غوردا إردي بي أرجفدا كاكا شيخ عبد الله شيخ جابر عبد الله فا كاكا شيخ أمين بروفا هاسو قرتي شيخ خينا شيخ بشير فا خنفا أرجفدا خشيخ سفير فا أرجفدا أكنا من ولدتم بوني هنگن ما لسنت دام كنا ولي سمتام Aji wanja tengkodani. Bismillahirrahmanirrahim. Ani wanin jolle dun kabo. Ewa. Namu hasawe. Ani ne jo namne takkuma nama arab sajane. Heddu abba arab sajane. Sani kana amma qattu godani wali gadille qabani qabu. Ulamaan akkataatti deebisuu beekan isaantu beeka isaanummaan harratti raddii godhani saniif jecha obbo Taayyeen galatoomu akkasuma girma callaalleen mallee asumarra jiraan seha Jira. galatoomu saniifuu akkuma jedhan qeessonnillee waliyaamaa jiran jedhanii waan resolutionallee rabbaafneeti dhufna jedhanii saniifuu wagguma walit dhufne san waan jennu waliin jenna malee ammaaf obbo Taayyee fi Girma waan itti dhagayameen waan akkana nu dhufaniif wanni gaddi kun gadda keeysan qofaa miti gadda keenyaa jedhanii waan dhufaniif jecha haa galatoomanii jennaanii rabbiin diina isaa isaatti tikfata rasuula isaallee isaatti tikfata gaafa jirullee tiise eeganallee isaatti tikfata diinni keenyallee rabbiin naaf buusee naaf tiisa jedhee arrabni namaa waa takka irraan fuudhu namuma dhageeffamaafi malee waa takka waan irraa hir'isu hin qabu diina guutuudha qabna kanaaf jecha hoo hankanumaan ja'a salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatu hordoftoota daawwattoota keenya akkuma dhageessanitti obbo Taayyeen sarjarii irraa akka bahaniin hospitaala irraa akka bahaniin gaddi kun isaan gaddisee iddoo masjidatti ulamaa'ota keenya gaddi kun gadda kiyya jaanii dhufanii kana ol deemuun barbaannu haasoo barbaannu akka isaan nutti himanittis akka qeesonni namni obbo luba wandimu luba Damallash akkasumatti luba kabostan tokko luba afursantu bilbilee akka waldaa kiristaanaa charchii guutuu North Americaatti hirrafne nuti illee ramadii guddaa godhaa jirra namni kun bakka nun bu'u Oromollee bakka hin bu'u kiristaanallee bakka hin bu'u ni balaaleffannaa gabbaaneetii waluudhaan tokko tokkoon miti waluudhaan irraa dubbanna jaanii kanaafuu akkasii daawwattoota keenya galatoomaa ulfaadhaa sagantaa keenya irraa asumarratti xumurra turtii gaarii wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.